Addunyaa kanarraa gaafa jiraannu wantoota lama beekuun dirqama keenya. Tokko kan dhugaan nu faana jiraatuu fi kan sobaan nu faana jiraatu. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa koo isiniif dhaamuun daganne jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa 4 akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha. Baga jiraattanii baga eegamtanii bakka hundumaattuu nagaan koo kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu. Hordoftoota miidiyaa furtuu dhalootaa kan hordofaa jirtanii kan haaraa dhufaa jirtaniif anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jecha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee addunyaa kanarratti gaafa jiraannu wantoonni lama dirqama jireenya keenya keessatti beekuu qabnu. Tokko nama dhugaadhaan nu faana jiraatuu fi nama nu sobaa nu faana jiraatu. Sobni mataa isaa kan danda'e iddootti faayidaa qabus jira. Garuu walumaa galatti sobni miidhaadha, cubbuudha. Garuu immoo iddootti faayidaa qabaachuudhaan jiraachuu danda'a. Akkas jedha ture abbaa kootu waan lubbuu isaa naaf haa dheeressu. Lubbuu isaa naaf haa maarogaa abbaan koo lubbuun hin jiru. Yeroo lubbuudhaan jirutti akkana jedha ture. Yeroo baay'ee nama araarsuu jaallata, jaarsa biyyaati jechuudha. Yeroo jaarsummaa kana deemu baay'ee tokko hin fedhu ture. Hin deemiin jedhaan ture faazarii godhaan jechuudha. Garuu sagalee Waaqayyoo keessatti immoo warri nagaa buusan haa gammadan kan jedhu gaafa argu abbaan koo akka inni dhugaa hin jallisneefan isa jajjabeessa malee akka araarsuu sana inni deemuu dhiisu hin deemin jechuun nan dhiise jechuudha. Maaliif dura sagalee kana osoo hin beekin dura cubbuu nutti fiddaanuu fi hin deemin jedheen nan lola ture jechuudha. Gaafa inni namni bakka maatii mana hin jirretti guyyaa beellamaadhaaf dhufanii natti himan itti hin himu nan dhiisa ture jechuudha. Isaan booda garuu sagalee Waaqayyoo akkana jedha ture. Innis kakuu haaraa keessatti caafamee jira. Mata dureen yookaan dubbiin koo ijoo waa'ee sobaa fi dhugaadha. Kana maaliif kaastee jechuu dandeessu? Sababiin ani itti kana kaaseefis isiniifan hima jechuudha. Garuu isa dura sagalee Waaqayyoo kana iddoo tokkooti nan dubbisa jechuudha. Warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu jedha. Kanaaf ergan sagalee kana baree faazarii koo akka inni warra jaarsummaa araarsuu deemuu sana namoota wal lolanis yoo ta'e abbaa dhugaadhaaf akka inni murteessuun itti mamalee orkuun dhiise jechuudha. Garuu akkana naan jedha ture. Abbaa kun sobdaa sobni hin jiraachi keessaa iddoo jaarsummaa kanatti naan ilmoo koo naan jedha. Yeroo kamiyyuu yeroon jaarsummaa deemu iddoo tokko qofattan sobaa naan jedha ture. Maaf sobda jennaan isas immoo kanan sobu gaa'ila keessatti abbaan manaa fi haati manaa gaafa wal lolan isheettis isattis nan sobaa jedhani. Maaliif jennaan araarsuuf jedheen ijoolleen akka gargar hin bittinnoofne manni sun akka hin diigamneef jedheetanii iddoo kanatti sirrii mattan sobee araarsaa dhugaan jirtu kanadha naan jedhan. Argitanii sobni iddoo kanatti faayidaa qaba. Maaliif wansiniin jedhe gaalli sun akka hin diigamneef akka hin bittinnoofneef ijoolleen akka gargar hin facaaneef jecha iddoo gaa'ilaatti sirrumatti isheettis isattis sobee walitti qabaa yookaan immoo walitti araarsaa walitti qabaa jedha jechuudha faazariin koo. Bara keenya keessa kana garuu namoonni baay'een jechuudha sobni cubbuu ta'ee akka jiru otoo beekanii keessumattuu namoonni tokko otoo ijaan arganillee kan nama soban baay'eetu jiru. Kanaaf egaa akkas jedha jechama tokkotu nama soba sitti mee si wajjiniin kolfuu manna nama dhugaa sitti mee si wajjin bu'u wayyaa jedha Oromoon yeroo mammaaku jechuudha. Kanaaf egaa addunyaa kanarraa lama hin jiraannu tokko jiraanna. Bara kana keessatti immoo akkuma argitan bara fokkisaa bara badduu keessa jirra jechuudha. Baratti ba'anii galuun iyyuu ulfaataa jiru keessa jirra. Haala iyyuu malee namni garuu isa kana hubachuurra kallattii deemu hundumatti keessumattuu dhaloonni miidiyaa kana fayyadamu ittiin beekamtii argachuuf ittiin guddachuuf jecha wantoonni waliin dhaamu baay'eetu jira. Akkuma kana immoo dhugaadhaan hojjetanii
kan tarkaanfatan jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti hammam akka lafa kanarra jiraannu hin beeknu, hammam akka har'a ganama kana kaanee galgala hangam akka deebinee carraa boruu argachuu qabnu hin beeknu waan ta'eedhaaf jireenya keenya keessatti hanga danda'ametti sobarraa fagaachuun gaariidha. Maaliif dhugaan dubbatamee hin dhumu, kanaaf sobarraa fagaachuun gaariidhaan dhaamsa kooti. Egaa jecha abbaan konaan jedhu keessaa ishee kana hin irraanfadhu jechuudha. Yoomiyyuu qobaa koo yoon taa'ullee yoon deemullee yeroo hundaa keessa koo dhufa jechuudha. Iddoo tokko qofattan sobaa mucaa koo gaafa naan jedhan maaliif yeroon jedhu akka hin diigamneef gaa'illi yeroo jaarsummaa bakka haadha manaaf abbaan manaa wal lolanitti jaarsa ta'ee lakkaa'amee deemu isa kana sirrumatti walitti akka isaan deebi'aniif akka isaan gargar hin cabneef jedheen nan sobaa jechaa ture faasariin koddoo kanatti jechuudha. Argitanii kanaaf egaa maasiniin jechuu barbaade ani sarraa wanta dhugaan haa jiraannu, wanta faayidaa qabuuf haa tarkaanfannu jechuun faayidaadhaaf jecha sobuun miidhaa guddaadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti, daandii keenya keessatti warra nagaa buusan, warra dhugaa dubbatan akka taanee darbinu Waaqayyoon haa gargaaru. Addunyaan kun egaa wantoota lamaan kanaan guutamtuudha. Yeroo baay'ee warri dhugaa dubbatan, warri dhugaa qaban, warri dhugaadhaan jireenya isaanii gaggeessan bakka hin qabanne. Isaan eessa jiru? Tulluu duuba jiru. Warri akka kanaa garuu har'aaf yeroodhaaf tulluu duuba jiru malee gaafa biiftuun kan isaanii baate garuu tulluu gubbaarratti ba'anii kan mul'atan warra dhugaa qabanidha. Sobni yoomiyyuu iddoo hin qabu. Dhaloota soba baay'ee tabara kana jechuudha. Wanti miidiyaa irraa dhageenyu hundisaa hanga miidiyaa maaliifan fayyadamaa jedhee hanga jibburra hanga nageessisurra jira jechuudha. Ani mataa kootiin wanti miidiyaa kanarratti argamu. Kanaaf egaa yeroo tokko tokko immoo deebi'ee immoo yeroon jechoota kanammoo yaadadhu akkan dhiisee bira darbu na taasisa. Jireenyumatu akkasii jechuudha. Kanaaf dhugaa qabdaa, dhugaa kee qabadhu deemi, hanga sii danda'ametti dhugaadhaan jiraadhu, dhugaa dubbadhuun dhaamsa kooti. Iddootti immoo akkuma jecha faazarii koo sana iddoo akkasitti akkanatti sobeetaniin araarsaa bakka inni jedhe sanatti mee sin yaadni keessan akkamidha? Sirrii godhanii moo hin balleessani? Kunoo cubbuudha jettanii yaaddu? Maatiin tokko akka gargar hin facaaneefan walitti akka isaan deebi'aniif dhalli isaanii yookaan ijoolleen isaanii akka gargar hin bittinnoofneef iddoo gaa'ilaatti sirriitti sobeetaniin araarsaa jedhan. Iddoo kaanitti garuu akka dhugaa kana hin dabsinedha akka inni naaf himutti jechuudha. Kanadha yaanni ani har'aa qabadhee dhufee namoota dhugaaf jiraannu Waaqayyoon waa taasisu. Bu'aan waliin dha'umsaa, bu'aan daandii hin taane irra deemuu, bu'aan fakkeessuu fi sobuuni kunoo argaa jirra. Namoota akkamiitu akka aarsaa kaffalaa jiru. Kanaaf barri kun bara badduudha, barri bara dhumaati. Yoom akka addunyaa kana yookaan dachee kanarraatii darbinu hin beeknu. Hamma nuuf danda'ametti jireenya keenya keessatti, tarkaanfii tarkaanfannu keessatti dhugaaf jiraannee haa darbinu. Maaliif yoom akka foon keenyaaf lubbuun keenya gargar baatu hin beeknu waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf daandii dhugaa haa filannu, daandii dhugaarra haa deemnu dhaamsa kooti. Dogongoran dubbadhee irratti dhiifama na sirreessa. Kan balleessetti dhiifama naaf godhaa jecha sagantaa koo nan xumura. Kana fakkaataa guyyaa gaarii qabaadhaa, turtii gaarii qabaadhaa yeroo hundumaa. Nagaa keessanaaf tura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti eebbifamaa.